Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa harka fuunee ani Jaamboo Qanaabiif jedhama. Warroon nambeenya akkasumas warroon maatii wanta ishoota kun subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan akka namoota baay'ee bira gahuun godhaasin jira. Warroonni kun immoo maatii nuuf ta'uu barbaadan subscribe gochuu qofatu isinirraa eegama. Akkasumas ammoo iddoo bareedaa walitti argamna. Iddoo kanatti immoo namoota baay'eedhaaf wal argineerra isaan sanneen namoota sanii waliin barsiisaa keessummoota biraa qaba. Keessummoota kana wal bartanii hanga dhuma viidiyoo kanaatti like share gochuun dagatina. Nufaan bu'aa isiniin jedha. Gara keessummaa keenyaatti. Ayyee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma isiniin jedhe keessummoonni keenya kanneen fakkaatanii keessummoota keenya kanaan wal baradhaa isiniin jenna isaanuu gahee aartii keessaa qooda qabanii. Kanaafuu eenyurraa ka? Hangafni qaba. Ayyoo barsiisi baga nagaan dhufte siin jenne. Tole baga nagaan dhufte siin jedha. Maaratti gaafii kan kee maaratti hundaa'ee maaratti akkasii jechuudha. Of barsiisi. Tole ani maqaan koo Firaan jedhama. Kan dhaladhee dhalataa magaalaa Sallaati. Akkasumas immoo jireenya sammas magaalaa Sallaa keessa. Gahee aartii maaliif koomediyaalee diraamaa adda addaan dalagna. Diraamoota kana duras hanga tokko lama keessa hojjennee turre. Sammas dabalatas immoo hojjechaa jirra. Sirboota tokko tokkos immoo tuyyuu taatota waliin dalagee jirra. Kanaaf ammallee immoo gara fuulduraatti immoo waan baay'ee dalaguu jechuu jirra jechuudha. Ayyee maatii kiyyaan maal jettu? Wanti inni jechuu barbaadu immoo dhaamsaan inni tokko qaba. Dhaamsaan jechuun barbaadu immoo daawwattoonni nuti hunduyyuu akkasumas namoonni ilaaltaa jiran yeroo innis yeroo teknooloojiiti. Wanti namatti ulfaatu sun jiru wanti qoraa wanti maatii wanti ishoo taasisu hin jedha. Maatii wanti ishoo ta'uu immoo subscribe jechuun dagatina. Isin jedhaa ulfaadha gaafama. Ayyee galatoomi. Daraan nagahee natti fakkaata. Si gahee? Maarree daawwattoota yuutuubii wanti ishoodha. Wanti ishoo. Wanti ishoodha ani maqaan kiyya weellisaa Wayyamaa Tumiin jedhama. Yeroo bara darbe bara 2022 akka lakkoofsa Awurooppaatti muuziqaa sabbuntuu jedhu yuutuubii irra kaa'een ture. Bara kanas immoo Filisiitaas Fadheerkoo waan jedhu aartii keessatti gahee akkanaan qaba. Kanaaf akka share subscribe gochuun daganne yuutuubii kanarratti waan hedduu qabannee dhufaa jirra jechuu barbaada. Carraan hagamni keessatti galatooma isin jedha. Ayyaatillee galatoomi. Okay. Anis weellisaa Boonsaa Adam jedhama. Dhalataa biyya Arsiiti jiraataa magaalaa Sallaati. Ani hojiin keeyyaa aartii keessatti hojii adda addaa qaba. Walaleessaadhas walaloo garaagaraa qabadhee yeroo gabaabaa keessatti gara onlaayiniitti yuutuubiitti fidaa jiru ta'a. Akkasumas sirboota lafaa dhufuu garaagaraas qabadhee dhi'aachuutti jira. Kanaaf akkuma mucaan hiriyyaa kiyya daalachi gabaabaan kun jedhe aartii keessatti shoora guddaa taphachuudhaaf dhaloota lafaa dhufaa jiru. Kanaaf isinillee warri yuutuubii wante shaw carraa kana nuu kennitanii gaafii akkana nu gaafachuu keessaniif galatoomaa isinin jedha. Akkasumas hordoftoonni yuutuubii wante shaw yuutuubii kana jala seentanii subscribe akka gootan asumaan isin gaafachuu barbaada. Galatoomaa isinin jedha. Share subscribe jechuun Ayyee galatoomaa ulfaadhaa. Ayyee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya keessummoonni keenyaa guyyaa har'aa weellistoota walaleessitoota akkasumas gahee taatoo keessatti kan beektanillee ta'aa tarii beektanii yuutuubii kanarratti illee gadhiifamee jira. Firaadhaa inni gaarii jiru isin barsiisee jira. Akkasumas mucaan magaalli mataa filaa kun immoo artistiidha. Sagalee ajaa'ibaa kan boombii fakkaatu qaba. Innillee kan itti aanus sirba illee ni qaba. Sirboota hojjetaa jirallee baandiiwwan arsii keessatti illee ijoollee baay'ee waa baay'ee hirmaataa jirani. Akkasumas immoo walaloodhaanis taatullee waan akkasiillee waan hunda keessatti hirmaachuun yaalanii ijoollee kanneen haa guddifnu gara hundaanuu biraa dhaabannu namoonni dandeettii garaagaraatiin qabdan walaa gargaarru
harka wal qabannee haa ceenu isiniin jedha. Asumaan immoo kabajamtoota hordoftoota keenyaa ammallee irra deebi'ee bakka waamicha keenya kabajanii bakka kanatti iddoo bareedaa akkanaa kanatti argamtanii isiniin jedha. Itti aansuudhaan gaafii waan tokko tokko isin gaafadha. Gaafii isin gaafadha akka keessaa argate dursa tokko hanga sadii lakkoofsa tokko hanga sadii waamtanii inni jalqaba argate gara itti aanutti deemu. Lama. Tokko argate akkana qabeera tokko. Okay, carraa jalqabaati. Akkamiin gara aartiitti dhufte? Gabaabsi. Akka gara aartiitti dhufeen as yoo jedhe aartii matu qabatee mana naan beesa yoo jette bakka garaagarummaa wayii ibsee hin danda'u. Aartii walumaan hin dhaladhe dhaloota xiqqeennumaan jaaladha, dhaggeeffachuu jaaladha, akkuma dhaggeeffachuu jaaladhu aartistii ta'uu qaba jedheetti yaadee akkuma yaade sarratti na milkeesse aartistiin ta'ee waan yeedaloo barreessaa, walaloo barreessaa waa hundaanuu rabbi na laaffisee hin hojjedha waan aartii ta'e. Aartii karama kanaan wama xiqqeennaa jaaladhu fedhii kiyya waan ta'eefin gara aartiitti. Inni lammataa gara bitaatti immoo gara mirgaatti ce'u. Isa ka filannoo jiraati. Filannoon keessaati. Ati hoo gara bitaatti? Ani mirgumaan filadha gara mirgaatti. Ani akkitti gara carraa aartii hojjechuu kanatti dhufe yeroodhuma dhalataa baadiyyaa turre. Baadiyyaatti yeroo xixiqqoo ture yeroo horii tissinu waa'een aartii kun keessa jira. Sirboota adda addaa kana hordofuu akkasumas diraamaa fiilmii garaagaraa hordofuu kanan jaaladha. Achuma keessa waa'ee aartiis baruu eegale. Sanuma aartiin keessoo kiyyatti babal'inaan waan dhufeef kallattiidhumaan gara aartiitti seenee jechuudha. Ayyeesh galatoomii. Firaasitti deebin. Kali galatoomii sarara di kana guddaa galatoomii sun jira. Waa'ee aartii waan baay'ees waan dubbatu sun jira. Aartii gosa gosaatu jira. Aartii akka maqaa walii galaatti haala wali. Aartii gosa gosaatu jira. Kitaaba riisuun immoo weellisaa ta'uu jira. Waan baay'ee maaliif namoonni kallattii adda addaatiin beekumsi keessaa jira kallattii addaatiin baafatu jechuudha. Ani aartii gara aartiitti gad dhufe yeroo ijoollummaatti yaadatu wanta baay'ee keessa darbus garuu sirba dandeettii sirbaa osoo hin taane dandeettii waa barreessuu nan qaba. Dandeettii sirbaa kanatti immoo dandeettii diraamaa barreessuu akkasumas asoosama barreessuu qaba. Anis kan dhufee ergas dhufee immoo hiriyaa kee tokko jira anis Habiib jedhama. Isa wajjin erga wal agarree booddee kallattii isaatti dhufnee erga isa wal dhufnee booda sirba sarara taatoo hojjennee turre achiin booda gara aartiitti kan deemaa dhufnee maaliif kallattii kana deemne jennee kan diraamaa deemnee diraamaa mata duree isaa Jaabbaa Jaamboo jedhu hojjennee jirra. Kanaaf akka gara sittiin akkasitti gara aartiitti dhufee jechuudha. Ayyeesh galatoomii. Deebinee yoo carraa jalqabaa waan ati argatteef gara keetti deebine. Isaan irraa geeffadheera. Aartii mee gosa tokkoon aartii akkamiin ibsitame jecha tokkoon ibsi. Odoo siin jedhani aartii akkamitti ibsitu? Aartii akkaataan aartiin itti ibsuun aartii jechuun guutumaa guutuutti ija uummataa yookaan guutuu lafee guddaa uummataatti jedhee seenaa afaanii, seenaa aadaa, seenaa duudhaatii jedhee aartiin qaamanuudha. Aartiin kan uummataati. Waa maraa olitti aartiin bakka uummataa wayii argama waan jedhu akkasitti ilaala aartii. Okay. Aartii kallattiin ittiin ibsu baay'ee natti ulfaata. Maaliif aartiin iddoon inni hin jiraanne hin jiru nama kamuu keessaa ni jira jechaadha aartiin. Aartii yoo jennu fakkeenyaaf namoonni baay'een sirba qofa seehuu danda'ani. Garuu aartiin kallattii baay'eedhaan saayinsii guddaa of keessaa qaba jechaadha. Ilma namaa ta'ee dhalatee kan aartii of keessaa hin qabne ni jiru. Garuu irratti bobba'ee hojjechuu dhabuudha malee gara hojiitti hiikuu dhabuudha malee aartiin nama hundaa keessaa hin jira jenna. Kanaafuu anaaf aartiin jireenya jedhee yaada jechaadha. Ayyee hunduu aartii akkuma abbaan itti hiikkatetti hiikkattaniirtani isiniif kallattiin sirrii an jiraa miree namu kamiyyuu akka itti yaaddutti akka itti godhattu akka itti fudhattutti kabaraa fudhachuu dhabuu danda'a.
Kanaafuu yaada keessan fudhadheera. Yaada isinitti fakkaatee akka isin fudhattanitti akka ibsitanitti akka isinii mul'atetti ibsitaniirtanii dirqama hin qabamu. Galatoomaadha. Abbee akkamitti ibsita jecha tokkoon aartii ibsi yoo siin jedhan. Ayu gama kiyan artiin waatira waan ta'eef waati sun beekta. Kanumaan jechuu barbaada. Ayyee galatoo. Okay, ammallee deebi'ee gaafii biroo isin gaafadha. Yeroo shan kun gaafii badhaasa qabudha. Badhaasa qaba. Baadhii gaafii badhaasa qabu maal badhaasni maalidha waan jenna waan gaafii ansi gaafadhu kana yeroo sadiinuu osoo hin dogongorin yoo xumurte osoo hin dogongorin jechuun yoo xumurte badhaasa intarneeta meeggaabaayita dubbishe Kan guyyaati moo kan guyyaa meeggaabaayita kan torbaanitti moo kan jaati? kama guyyaati meeggaabaayiti 250. Tole. Kanaafuu jalqaba gaafiinsi gaafiin kee ka jalqaba ka gaafatame yoo dura jalqaba waan argatteef jechuudha. Yeroo shan jetta sadii walirra jetta. Yeroo keenyatti fayyadamne nama nafa qabutu nama nafa qabutu nama nafa qabutu lafa rafa nama nafa qabutu lafa rafa jettee yeroo shan jetta. Isin immoo akka hin dogongorre abbaa bara injifatte yeroo shan jetta. Reedii godhuufis isisitti agarsiisuun qaba. Nama nafa qabutu lafa rafa jette. Akkasi addaan turaan jette. Sirriidha naaf gala yeroo shan. Nama nafa qabutu lafa rafa. Baay'ee natti baay'ee yaadu. Nama nafa qabutu lafa rafa nama nafa qabutu lafa rafa nama nafa qabutu lafa rafa dhuguun baay'ee jira yoo kaardicha dhabdeerta. Okay. Anis isuman jedha. Nama nafa qabutu lafa rafa 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 nama nafa qabutu lafa rafa. Umurin jiran jedha. Tokko nafa garuu. Tokko inafa ammallee. Tokko nafa. David. Nama nafa qabutu lafa. Kanaafuu saateerta dhabde kaardiin kiyya naa hafeera. Okay. Natti deebitee? Sitti deebi'ee. Isaan laalimmaa kiyya baay'ee ulfaata. Carraa biraallee hin qabdan amchir. Kanaan isin hin dhiisu. Okay. Qoy sagaliin qarachaa. Karachi. Nama nafa qabutu lafa rafa 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 nama nafa qabutu lafa rafa. Akka. Qixxeera biraan darbe. Dirra deebi'ee amma Biraan darbee. tokko bar. Gisee takka si'a sadii. Akkas taana baay'ee ulfaata. Nama nafa qabutu lafa rafa 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 nama qabutu lafa rafa. Irra farrafa jettee dhumara. Badhaasaa fi dhiyaatteerta garuu dhumarratti irra farrafaa goote. Eeshi carraa tokko isiniif deebisee ilaadheeraa isuma kanaan nama isa wal fakkaatu jechuudha. Isa akkamiiti? Isa kana ni beektanii hundi keessanuu kanallee wallaaltanii osoo hin jennu. Okay, isa itti aanu inni itti aanu immoo boqqolloo shan nyaannee shan sanyiif kaanneedha. Shan jettan. Eshi singilima yeroo tokko shan. Carraa isiniif salphiseera dura yeroo lama sadii isin jedhe isuma kana osoo hin sa'aatin yeroo shan. Yeroo shan saffisaan jetta. Sirrumaa ka'a. Shanyaannee shashanyiif kaana 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 shanyaannee shashanyiif kaana. Isa itti aanu jedhe. Boqqolloo shanyaanne shan sanyiif kaannu shanyaanne shan sanyiif kaannu shanyaanne shan sanyiif kaannu shanyaanne shan sanyiif kaannu shanyaanne shan sanyiif kaannu. Abbaa murtii gaafannaa abbaa murtii. Egaa jecha isaa irratti harkifannaan jechuun isaallee jira jecha sirrii jedheera. Harkifannaa yeroo irratti hanqina qaba wanti qabxii walakkaa argatee darbee. Walakkaa argate. Argatee. Okay, asumaan immoo wanni beekamuu qabu guutuu yoo hin deebisen waan jiru. Qabxii walakkaadhaan kan duraatti walirratti herreegamee deebi'u kennamuufii qaba waan ta'eef qabxii walakkaa
fuulduras walakkaa qaba. Okay. Ammas walakkaa kennineefirra. Ishi abbaa murtii waan jedhe dhageenyeerra amma gara firaatti ceenaa. Suuraa gaafii keessatti akkasumatti sila abbaan murtii dhumarra deemsa malee. Okay. Namni tokkoof yaada kennuudha. Yaada namicha. Dabra geessita. Si bira gahe. Shanyaan boqqolloo shanyaanne sanyii kaane shanyyaanne 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 sanyii kaane bira darbare. Okay. Egaa kan isaa irratti baay'ee baay'eessa rifannaan yeroo irratti illee baay'ee namatti tola. Jechi isaa sirriis ta'ee yeroo tokko dogongoree jira. Inni akka abbaa injifannoo marsaa kanaatti abbaa injifatee keessaa isa tokko jedhee ilaala. Jecha takkatti shan jedhee dogongoreera. Ammaaf mo'ataan isaa parsantii 75 argateera 25 argatee ammaaf tokkoffaan isa ta'ee jira. Kan jalqabaa san shan jedhin dhaabee ka'ee boqqollootti deema. Boqqollootti deema. Sirrii jira waan ta'eef. Kana fakkaata. Okay. Ishi abbaa murtii waan jedhe dhageenyeerra. Okay. Waan jedhame waliinuu dhageenyee jirra. Badhaasichaaf immoo eenyutu dhiyaata? Ayya kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya kana fakkaata. Irratti qophii waan tokko nama bohaarsaa waan wayii arginu san iddoon kun iddoo bashannanaati. Bakka kanatti namni immoo dhufee waan tokko erga wal geenye immoo waan wayii walirraa barannee akkasumas wanta nama bashannansiisu sammuu murtii nama godhu akkas jennee xiyyaaflee yeroo wal lafaa dhufaa jiru ciccimoo qadeetan namoota gahee aartii keessatti shoora guddaa qabataa jiranii amma gara fuulduraatti waa baay'ee qabatanii dhufaa jiranii kana wanti isin biraan geenyeef jaratanii nu wal bira isin jenne akkuma yeroo biraa wanti isaan yeroo dhufanitti haarawa isin hin taane isinitti qabannee dhufnee gaaficha immoo badhaasa kabajannee ture badhaasichaaf immoo namni guutuu isaa deebisee jiru parsantii muraasa ka argatan jira. Kaartiin walakkaan isaanii 200 jedhee ture abbaan meeggaawayitii 75 gara sadiiniitiyyuu bakka argatanii jiranii. Asumaan galatoomaa carraa kanatti fayyadamee hanga qabuun waan isin jedhe isini 200 jedhee ture guutuun deebifne na hundi isaanii yaalameeranii maaliif kana godhanna jechuun afaan Oromoo irratti saffisaan hagam akka dubbachuu danda'amu yaaluudhaaf afaanichi kun afaan guddatu qabu namni hunduu gahee qabnaa akka guddatuuf. Kanaafuu asumaan daawwattoonni keenya galatoomaa biyyicha kana laachee ergoon dagatanaa sin jedhee yaadatu yeroo lafaa gara isaanii gaawwitii 75 hundi keessan wal biraa qabdanii asumaan ulfaataa carraa yeroo biraatiin walitti deebiin Okay, an kana jedheera asumaan immoo dhaamsa dhumaa carraa isiniif laadhe gargar baanaan ga yeroo biraatti wal arginutti. Galatoomaa isiniin jecha akkanatti aartii Oromoo karoorfattanii bifa kanaan guddisuudhaaf afaan irratti bifa kanaan hojjechuun akkasumas aartii Oromoo irratti bifa kanaan bal'inaan gadi baatanii hawaasa iddoo inni boqonnaa qabutti dhuftanii yeroo keessan aarsaa gootanii bifa kanaan waan Oromoon qabdu kana jajjabeessuun keessan baay'ee tokko waan nama gammachiisu. Bifuma kanaan jajjabaadhaa itti fufaa isiniin jenna. Akkasumas hordoftoonni YouTube kanaa isinis subscribe gootanii YouTube kanaa akka jajjabeessitan aartii Oromoo wal wajjin taanee guddinuu qaamsa kiyyaa isiniin jenna. Ayya galatoom. Asuma garanumaan dhaamsina jechuu barbaadu. YouTube wanta ishoo kana subscribe gootanii maatii taatanii yeroo yerootti akka hordoftanii maatii isaa taatan abdiin qaba. Kanaafuu gara kiyyaan baay'ee galatoomaa galata guddaa qabdanii isiniin jechuu barbaada. Umuradhaan jira. Ayyeesh galatoomatillee. Tole galatoomni isin jedha. Irree deemtee yeroo baay'ee carraan tole guddaa galatoomni akkasumas immoo afaan kijjara hangam tokko haga dandeettii qabu fi hangam akka sardaman dubbamu gaafachuu keessatti guddaa galatoomni isin jedha. Kanuma jechuu barbaada. Ittaan sudhaan immoo atis maatii abbaan wanta ishee hojjettee qophii kana qopheessitee bifa kana intarviiyuu gochuu keessatti guddaa galatoomni isin jedha. Osoo dhaggeeffattoonni keenyas immoo yeroo maatii wanta ishee maatii wanta ishee taasisan jechuun barbaada.
Yeshi galatoomii hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa yeroo biraa deebinee wal argina. Asumaan immoo abbaa murtii kennaatti dhiifama isiniin jenna abbaa murtii dursinee isin hin beeksifne dhumarratti garuu murtiidhaaf dhiyaatanii jiran innillee nama aartiiti nama gahee aartii keessatti shoora taphataa jirudha. Kanaafuu innillee yaadadhuma akkasumas ofillee odoo ibsite hin ibsine. Egaa baay'ee galatoomii jenna. Maatii sagalee wantaa shoo jalqaba irratti akkuma jettan maqaan koo Eebbisaa Daawoo Biraartii jedhama. Kan itti ilaalle godina Arsii magaalaa Asallaa jiraadhu samma magaalaa Asallaan jiraadha. Akkuma si jettanii addunyaa kanarra hojii aartii kana hojjechuudhaan namoota baay'ee biratti beekumsa hojii aartii kana hojjechuu irratti argama. Baay'ee waan qophii keessanii irratti akka abbaa murtii ta'e hadda dhiyeessuu keessanii baay'ee galatoomaa isin jedha onni koorraa. Inni lammataa waa'ee qophii keessanii kanarratti waa'ee yuutuubii keessanii kanarratti baay'ee wanni ani itti gammadu keessa yuutuubiin keessan yeroo baay'ee waan bareedaa fi waan dansaa qabatee uummata hawaasa kan barsiisuu fi wantoota badanii dhokatanii jiran waan baadiyyaatti duraan duuba keenya jiru akaakayyuu fi ababayyuu keenya barsiisanii ittiin nu gahaa turan qortanii dhuftanii bifa namni immoo kofniin bifa salphaa ta'een akkanatti nu barsiisuu keessanii baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Tattaansee qophii keessan yeroo hundaayyuu akkanumatti dhuftee nama deemee akkana nu gaggaafatee nama waa argatu taasisuu jenna baay'ee galatoomaa warroonni maatii wanta ishoo hin taane gama maatii keenya akka dhuftan isin gaafanna baay'ee galatoomaa isin jechuudha. Ayyeeshin isinillee galatoomaa hundi keessanuu galatoomaa jalalaaf kabajaan isiniif qabnu yeroo kamiyyuu ol aanaadhaan nuuf jiraadha qaqqaaliiwwan Oromoo bareedduuwwan ijoollee qaxalee lafaa dhuftu isiniin jira asumaan anillee qopheessaa fi abbaa maatiiwwan abbaa wanta ishooti. Asumaan immoo diraamaawwan gargaraa wantoota gaggabaaboo kolfisiisoo ta'an isaanumas jiran isin argitan kana dabalatee namoota biroollee ofiin makne yeroo dhiyootti waan gaggabaaboo wantoota namatti tolaniin hojjenna jennee yaadaa jirra. Kanumaaf subscribe gochuun dagatina waan haarawaan nu eegaa isiniin jenna galatooma ulfaadhaa jalalaaf kabajaan isiniif qabu yoomiyyuu ol aana naaf jiraadha.